Eertiraan akeekkachiisa dhumaa guyyaa kaleessaa Itiyoophiyaan karaa ministeera dhimma alaatiin ergitee bilaaluudhaan deebii faallaa sadii kennuu mul'ate. Dhimma kanarratti odoo Eertiraan deebii hin kenniin dura obbo Jawaar Mohaammed akeekkachiisaa gara waraanaatti geessuu jechuudhaan ibse. Bal'ina oduu lammii miidiyaa keessatti dhiyeessina. Dhaabni TPLF guyyaarraa ibsa baaseen waraanni mootummaa federaalaatiin duratti raawwatamu haa dhaabbatu jechuudhaan akeekkachiifte. TPLF ibsa isii keessatti odoo nuti fedhinnaa waraanaa hin qabne mootummaan duratti banee jechuudhaan himatte. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara kanaa kennamuu deemu dhibbantaa dhibbarraa karaa toora intarneetiitiin akka kennamu ministeerri barnoota Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksisuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaaf salaamanni keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Akeekkachiisa mootummaan Itiyoophiyaadha. Eertiraan daangaa isii keessaa loltoota isii hatattamaan akka baaftu gaafachuun karaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexiyoosiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa Mahammadiif ergee ilaalchise. Eertiraan guyyaarraa deebii kenniteen himannaa fi akeekkachiisni mootummaa Itiyoophiyaa kun kan isaan dinqisee ta'uu erga ibsaniin booda deebiin isaan kennan himannaan sobaa akkanaatuun itti yaadamtee dhufte waan ta'eef waldhabbii dheeraa jidduutti uumuuf deemaa jechuudha. Ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa ibsa guyyaarraa baaseen Eertiraan himannaa kana gocha gaddisiisaadha jechuun himannaan kun soba ta'uu qeexeetti jirti. Mootummaan Eertiraa waraana bobbaasuufis ta'ee haala kanaan meessuudhaaf muufii hiika hin qabne irraa bobbii fi fedhii kan hin qabne jechuudha ibsan. Himannaan kunneen qaama mul'ata diinummaa yeroo dheeraa Asmara irratti argame keessaa tokko ta'uu kan ibse ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa obbo Yimaanee Gabra Masqal himannaan tun furmaata odoo hin taane ibidda bira qabsiisii jechuudhaan deebise. Xalayaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexiyoos Eertiraan dachee Itiyoophiyaa dhuunfachuun weerara waraanaa daangaa kaababaa gaggeessuuf raawwatteen garee finciltoota daangaa kaaba lixaa Itiyoophiyaa irratti socho'an waliin tumsa qabaachuu kan himate hoggaa ta'u humnoonni Eertiraa hatattamaan akka ba'anii fi deeggarsa gareewwan hidhattootaaf kennamu kamuu akka dhaabdu Eertiraa akeekkachiisuun yadatama. Kana malees Itiyoophiyaan xalayaa ergite keessatti Eertiraan gaaffiiwwan kana hunda yoo kan raawwattu ta'e Itiyoophiyaan gameessitiin mariidhaaf qophii ta'uu ibsuudhaan dhimmoota faayidaa waliinii bal'aa dhimma galaanaatii fi karaa buufata doonii Assab galaana seenuu dabalatee marii gaggeessuuf fedhii qabaachuu isii ibsuun yadatama. Hariiroon dippiloomaasii Itiyoophiyaa fi Eertiraa waggootas dhiyoo keessa yeroo baay'ee jeequmsa dippiloomaasii himannaa irra deddeebiitii fi shakkii nageenyaa jala kan ture hoggaa ta'u haalli kun ammoo naannoo gaafa Afrikaa keessatti tasgabbii fi nageenya daangaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jedhamuun yaaddoo naannoo idil addunyaa kaasee jiraachuun beekamu. Akeekkachiisa Itiyoo Eertiraa kana ilaalchisee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed yaada katabeen akeekkachiisa hamaa waraanatti nama geessuu jechuudhaan ibsetti jira. Obbo Jawaar Mohaammed yaada karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin kenneen waa'ee akeekkachiisa Itiyoophiyaan Eertiraaf ergite ilaalchisee himannaan mootummaa Eertiraa irratti dhiyeesse ragaa barbaachisaa ta'e mirkanaa'uu akka qabu katabuudhaan himannaan Eertiraa daangaa kaaba bahaa weerartee hidhattoota kaaba lixaa waliin duula waraanaa waloo gaggeessaa jirti jedhu kun dhugaa ta'uu fi gochi kun dhugaa ta'uu dhiisuu addaan baasuun gaarii ta'uu ibsuudhaan garuu gochi kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e gocha balaleeffatamuu qabu ta'ullee ibseeti jira. Balaleeffannaan gosa kamuu odoo hin dhiyaatin himannaan dhiyaate mirkanaa'uu akka qabu ibsuudhaan mootummaan himannaa kana ibsuuf itti gaafatamummaa qabaachuullee ibseeti jira. Himannaa san keessatti aanaalee daangaa loltoonni Eertiraa itti seenan ifatti ibsamuu qaba jedhu obbo Jawaar Mohaammed mootummaan ibsa teessuma lafaa bal'aa fi walxaxaa ta'e kan akka kaababaa fayyadamuurraa naannoo adda ta'e adda baasuudhaan ifa taasisuun ibsa walxaxaa ta'e irraa fagaachuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbateeti jira. Dhaabni TPLF guyyaarraa ibsa baaseen waraanni mootummaa federaalaatiin duratti raawwatamu haa dhaabbatu jechuudhaan TPLF ibsa isii keessatti odoo nuti waraanaaf fedhii hin qabne mootummaan Itiyoophiyaa waraana nurratti banee jechuudhaan himannaa dhiyeessite. Paartiin uummata isaatiif adda turee ta'e jechuudhaan ibsa isaa kan jalqabde paartiin TPLF ibsa guyyaarraa Guraandhala 9 bara 2026 baafteen TPLF odoo nagaaf qajeelfama isaanii hin raafamne gatii kafalaa jiru garaagarummaa hunda marii fi karaa nagaatiin akka furamtuuf dhaamsa dabarsaa odoo jirru waraanni nurratti banamee jechuudhaan ibsan. Waggoota dabran kana duguggaan shaddii uummata Tigraay irratti labsamteef waraanni furmaata hin ta'u jechuudhaan garaagarummaa hundi marii siyaasaa karaa nagaatiin akka furamu jennee tattaaffii taasisaa jirru odoo addaan hin dhaabin itti fufaa osoo jirru durratti labsamee jechuun ibsite. TPLF waliigaltee Piriitooriyaa boodallee irra deddeebiidhaan
waliigaltee Piriitooriyaa boodallee irra deddeebiin waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu paanaliin gamtaa Afrikaa yaamuun haala yeroo fi adeemsa waliigaltee kanaa madaaluuf kan gaafatame waggaa ta'u gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa lafa abbaa biyyummaa heera mootummaa Tigraay keessa harka 40 weeraruun uummata kaambii baqattoota keessatti akka duutaayisee jiru waliigaltee isaa cabsee duguuggaa sanyii Tigraay irratti raawwatetti fufee jira jechuudhaan himannaa biraa mootummaa federaalaa irratti dhiyeessuu ibsan. Torbee dabarraa eegalee tarkaanfii waraanaa itti fufiinsa qabu uummata nagaa irratti dhukaasa banuun isaanii yaadatama qabu paartiin kun mootummaan Itoophiyaa amma Tigraayitti waraana dhiigaa marsaa biraa seenuuf jira jechuudhaan himatan. Manni Tigraay fi paartiin isaa adda dureen TPLF fi waliigaltee dhukaasa dhaabu Piriitooriyaa irra ga'ee karaa waliigaltee nagaa waaraatti akka jijjiiramuuf nuffii malee qabsaa ture hajee paartiin kun ammas qophii waraana mootummaan Itoophiyaa balaa geessuu deemu kun akka dhaabbatu jechuudhaan gaafate. Nuti waliigaltee Piriitooriyaa jalatti mariitti seenuuf malee waraana dhiigaa kan biraa keessa seenuuf fedhii hin qabnu jechuudhaan hawaasni idil addunyaa yaamicha uummanni Tigraay fi wayyaanan waliigalteen Piriitooriyaa akka kabajamtuuf godhan nurraa dhagaa jechuudhaan iyyachaa turres. Kanaaf ammoo akeekkachiisni ammaa kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaatii fi Ameerikaan haalli jiruu irratti kennan jalqabbiin gaarii waan ta'eef hawaasni idil addunyaa waraana dhiigaa marsaa biraa mootummaan Itoophiyaa haguugamaa jiru dhaabuuf tarkaanfii qabatamaa fudhachuu qabaa jechuudhaan yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa kan bara kana guutumaan guututti dhibbantaa dhibbarraa karaa toora intarneetiitiin kan kennamu ta'u ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa guyyaa irraa beeksise. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara 2018 dhibbantaa dhibbarraa jechuun guutumaan guututti karaa toora intarneetiitiin akka kennamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerri barnootaa kun guyyaa irraa beeksise. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa akka ibsetti qormaanni xumuraa kutaa 12ffaa kan bara kana dhibbantaa dhibba karaa toora intarneetii kan kennamu ta'uu waltajjii hojii walakkeessa waggaa damee misooma barnootaa waliigalaa irratti hirmaachuudhaan kan dubbate ta'uu isaati. Waggoota lamaan dabranitti qormaanni kun waraqaa fi toora intarneetii irratti kan kennamaa ture ta'uu himuudhaan qormaata xumuraa bara kana guutumaan guututti karaa toora intarneetii qofaan kennuuf qophiin taasifamaa akka jiru Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksise. Fooyya'insa kanaan qabeenyi adda addaa naannoleef kennamaa jiraachuu hubachiisuudhaan bakkeewwan qormaata irratti intarneetii gahaan akka mirkaneessu Itiyoo Telekoom waliinis ni hojjannaa jechuun dubbate. Adeemsa kana keessatti rakkoon akka hin mudanneef naannolee kompiitaraa fi neetwoorkii dhiyeessuun humni filannoo gahaan akka jiraatuuf xiyyeeffannoo addaatti kennuun kan hojjetamu ta'ullee himeeti jira. Barattootaaf leenjiin gahaan kennamuu akka qabu hubachiiseeti jira. Kanumaan wal qabatee mootummoonni naannoleetii fi magaalota kana beekanii deeggarsa barbaachisaa akka taasisanis gaafate. Ministeerri barnootaatti daayirektarri olaanaan barnoota dijitaalaatii fi TQIO Dr. Zalaalam Asaffaa akka ibsetti barattoonni qormaata moodeelaatiin shaakalanii haala gaatiin qophaa'uu akka qaban ibseeti jira. Kana malees barattootaaf dursanii shaakalaa fi leenjii kennuun akka qabus Dr. Zalaalam Asaffaa dhaameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaddee isinitti himaa turre turtii.